Anu jabat. Hai, narakaba. What's up? Tuka. Abadda. Di banni arra. Yes. Humaatu. Faayidaa taa hin gammadini. Faayidaa taa hin gammadini. Faayidaa taa hin gammadini. Awuru rakaba. Nu rakaba. Faayidaa siinjee taa hin gammadini. Kamu ko na rakaba. Awuru rakaba. Yaa malee yaa darabbi. Awuru birbanda. Yaa darabbi. Aiza. Yaa darabbi. Dura bitu. Ubayyaatiin hidhakkam. Abbaa dhakkam. Allah. Yaa darabbi. Ibsa nu jabadu. Ibsaan rakkam. Ibsaan rakkam. Ay, ibsaan ano, Oromoo dami. Ibsaan na bakottu agaree mutara isaanii. Akka lugun jiru. Qabdu jesi. Isin dibachuu qabdu. Eenyu jedhe? Isin dibachuu qabdu jechuusi. Dafi. Tokko sitti jira. Jabaadha. Garuu harkaan kan jiru. Walirraa fageenya hin qabnu. Jabaadha. Boruma jala jirraa. Guyyaa duraatiin immoo kunan Here we go. Namni fuula faayizaa kana daaraa dibatee arguu fedha. Oota. Asu kasaaraa dabbala. Namnummaan fuula kana cilee isaa dibatu arguu fedha. Dafa tuttuqa. Oota tuttuqa. Where do you live? It's not your business, bro. Mind your business. Ibsa. Na bira ko guys. Injiru. Ibsaan bira hoggaa. Injiru anna kasi. Booyii deemtee faayizaatti yoo booyii deemtee. Itti tuqa. Koi daqiiqaa dhumaati. Azuu kana ismaa kasaaru arguu. Azuu kana isaa kasaaru. Dafa. Akkasi. Lafa kalaati. Asilaati. Jabaa. Faayizi. Yeah, you don't want to tell You don't want to tell me where do you live. Man, mind your business. Why you need? What I have to tell you? Why you need? Tell us. We are busy now, bro. Let them. Not to be honest. Yeah, bisurra. Ay, ibsa galatoma. Ay. You know? La daqiiqaa dhumaarra namoo achiisa gaa daqiiqaa dhumaarra Jabaadha. Madiran na mo'achiisa gaa. jaallachuu Jabaadha. Girrisaa kiyya Girrisaa kiyya dhumoota. daqiiqaa dhumarratti Girrisaa galmaan keenya nuti waan barbaadu. Ittiin daqiiqaa dhumarratti ijoolleen biyya mangistiidha har'aan dhufee barate Rabbiin deebisee daqiiqaa dhumaa xiqqoofe ijoollee baay'ee bira jirtu warri na biraa deemtanii achi dheetan ijoollee baay'ee bira jirtu warra na biraa ijoolleen keessan mukaatti yaadu mukaa miti akkatti shantamii ilaalu jira. akkatti dura waan anaatu hin dibachiisa Allah jirtiyar abdisaa baalegee aboo kana wallaahi billah deema har'aan tana yoo isin lachuu isin hin dibachiisin ni agartanaa way aboo abdisaa kana yaarame asuufi abdisaa aboo Namkumsa sadii fi dhibba sagali lama dhibba ja'a akkanatti isin moodde gaalaallee gudii gurguddoo Abdiisaa wallaahi hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabaja bakka guddaa guyyaa duraa kanaa isin fakkiisin hunda kasanuu isin isin lachuu ammaa hedduun dhagaamu dhage Baaseetiin deebisaa connection. Nan deebisu koi baas. Connection koi baasee. sirriitiin dhaguu jira maafni Sitti nagaa. Jirta Faayiza ni dhageema. Malaa isinii galee
Connection na fakkaatu. Hello. Ayyee maali? Laa dhagaye tokko daakuu dibataa